هيا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أرنتنا وانين إسنا قرسيسو بربادو. خطابة شيخ خبجما شيخ عبدي حسين جوزة قرآن تفسير قرآن جوزة عما في جوزة تبارك كمتي كمتر خيسنا رتي كفي دمو دندسين إسنا قرسيسا دران درسني كمتر خيسنا را بك استارت جو خنا رفتني start را أدوب جتني خدابدن بك start خنا خيسا أدوب جتني برستن يو أدوبين أدوب سوفتوير إنك أباني أما وان ستيبين أما إسني هم najala deemna jechuudha. Yoo Adobe qabaattan directly waan linkii kan isin kana linkii sanii deemtanii install godhatan jechuudha. Linkii sanarraa amma warra hin qabneefin akkaataa itti Adobe kana install godhatanis agarsiisa jechuudha. Duraan dursanii maal goona? Google bira deemna jechuudha. Google katabnee google.com jennee barreessine gisee Google barreessine as gubbaa dhuftaniitti Adobe Reader free download kana enter gootan jechuudha. San booda kun hadura isin dhufe kana fudhatan jechuudha. Adobe Reader free PDF viewer download kanarra click goone jechuudha. Gisee kana click goone kana an click goona download now kajoo kanarratti fudhanna jechuudha. Download now hin godha. Xiqqasho gisee fudhata. Immediately na dhufe jechuudha. Kanaafuu desktop irratti hin create godhadha. Dhufu jira. Xiqqasho gisee fudhata install godhuudhaaf. Amma naaf seenee jira jechuudha. Na dhufee jira jechuudha. Bakka kana hunda click godhatiin open godha jechuudha. Running godha. Yes hin jedhani. Prepare installation please wait hin jedha. Kunna xiqqasho gisee fudhata waan kana waan godhuudhaaf. Next hin godha. Percentii 33 irra jira. Xiqqasho gisee fudhata. Kanaafuu sabrii barbaachisa. Ammaan tana percentii 47 geenye jirra. 48 geenye hanga 100 gahuu eeyne jechuudha. Ammallee percentii 72 irra jira. Hanga 100 ta'uu eeyna. Kun alhamdulillah amma percentii 100 ta'e dhumee jira jechuudha. Installation complete siin jedha. Bakka kana finish goota jechuudha. Finish kajoo kana click goona. Fixannee jira jechuudha ammaan tana. Amma directly start bira dhufneeti check goona. Reefun tana gisee Adobe gisee barbaadu agarree turre. Amma gisee Adobe jettee yoo barbaadde directly si dhufee jira jechuudha agartee. Kanaafuu Adobe software nuti barbaadnu Qur'aana kana akka dubbistu kasi gargaaru already kompiitara keessan irra ni jira jechuudha. Maal godhuu qabna amma bakka Qur'aanni kun jiru isin agarsiisa jechuudha amma itti aanee. Bakki Qur'aanni kun jiru already URL katabeetiin jira. Bakka kanatti isin barreessee jira. Ono kana jechuudha. Waan kana viidiyoo kana gisee ilaaltan viidiyoo gaditti isinii kahaa isin yookaan kana barreessuu ni dandeessanii waan kana waan gisee viidiyoo kana dhaggeeffatu jirtan viidiyoo kana pause gootanii waan kana barreeffatu ni dandeessan. Yoo barreeffatu hin dandeenye bakka viidiyoo itti ilaaltan kana lamsaale viidiyoo kana YouTube irraan kaa'u deema. YouTube irraan kaa'amee jira takka. YouTube irra giseen fixe booda YouTube irraan kaa'a. Fakkiidhaaf viidiyoo mata kan baname. Sheekh Amin Ibroo kanan bana. Okay, kanan bana jechuudha. Amma giseen viidiyoo kana bane viidiyoo kiyyallee giseen fixe booda bakka kanarratti waan kaa'uuf gisee as dhuftan bakka kanarratti isiniif kaa'a jechuudha. URL kaa'u waan kana jechuudha. Linkii kana copy godheetiniin viidiyoo kiyya jala isinii kaa'a jechuudha. Bakka like irraa gataanee malaal kuni taayitila viidiyoo taayitila irraa gisee gabbuutan bakka kanaa jira. Bakka description itti katabamuu jira. Kanaafuu description kana keessan isinii kaa'a jechuudha. Asumarraa akka nama copy gootaniituma asirraa akkana copy gootanii waan keessan irra dhuftanii kompiitara keessan irra dhuftaniitti paste gootan jechuudha. Walii galee jira. Kanaafuu gisee paste gootan ammaan tana already let me do this on kana copying godha. Directly waan kompiitara kiyyarratti paste godha jechuudha. Pasting godha. Naa dhufee jira jechuudha gartanii. Irraan deebitara takka bakka kana dhufeetiniin copy godha. Yookaan immoo bakka viidiyoo jala kana
koppii gootan bakka viidiyoo kana koppii gootan jechuudha. Bakka kana dhuftanii hiti yookaan waan taabii biraa taabii haaroo banattanii paste gootan san booda enter gootan jechuudha. Gizee enter gootan automatically waan kana isinii dhufa jechuudha. Quraana keenya kana isinii dhufa jechuudha. Gizee quraanni keenya kun isinii dhufe maal gootan bakka download bakka jiru jira quraana kana bakka akkaataa itti download gootanii jira. Faayil bira dhuftaniiti download hojii kana tuytan jechuudha. Faayil bira dhuftanii download hojii kana click goona gizee download click goone yeroo xiqqashoo booda ifumaaf isinii fida jechuudha. Kanaafuu bakka itti install godhuu barbaadan desktop yeroo barbaadan desktop irratti hin godha amma save hin jaanii fitadhe jechuudha asirraa amma asirraa ba'uun hin danda'a. Asirraa ba'uu fitadhe jechuudha asirraa ibduuba deebi'eetiin kanas minimizing godha. Kun ala desktopii irratti afaan Oromoo hojii kana jechuudha. Afaan Oromoo kanan double click godhadha jechuudha. Gizeen double click godhe accepting godha. Quraanni kana jechuudha. Quraanni kun peejii 114 kanaafuu itti qosha gabbuuna scroll goonee gabbuuna. Gizee gabbuune quraana kana saahiba kiyyaa fi anaa waliin dalagee waan takka waan bareedaa wanni daline maali quraana kana waan suuraa isin barbaaddan dirqama gabbuutanii suuraa kana peejii 114 guutuu gabbuu isin barbaachisu jechuudha. Asumarraa waan hunda suuraa barbaaddan asumarraa click godhatan jechuudha. Misaal example isin kana fakkeenyaaf suuratul faatihaa yoo dubbisuu barbaadan laal maawuzii isinii dhufa laal amma suuratul mulk yoon barbaade asumarratti tuqa malee suuratul mulk gabbuu hin barbaade jechuudha. Amma suuratul mulk kan click yoon godhe ifumaaf suuratul mulk naaf fida jechuudha. Yoo ifduu ol deebuu barbaadan asumarratti nambara takka tuqxan jechuudha. Gabbuutanii hanga kana gabbuutee suuraa barbaaddu irratti click goote jechuudha. Gartee maawuziin gizeerra maawuzii irra fideefumaaf maawuzii harka sii fida laal gartee haanillee harka sii fida suuraa barbaaddan irratti click godhuudha jechuudha. Dubbiin waan qallaalidha jechuudha. Suuratul muddassir yoon barbaade click irra godha directly suuratul muddassir naa dhufa jechuudha. Yoon ifduuba deebuu barbaade peejii ifduuba hin deebi'a. Akkasumatti suuraa birallee suuruma fedhellee baatu clickuma irra gootan jechuudha. Suuratul faatihaa yoon barbaade illee jechuudha. Akkasii jechuudha. Fitadheetiin jira. Quraana kana akkaataa koompitara keessatti fayyadamuu dandeessan amma isin agarsiisuu fixeetiin jira. Yoo waan takka asirratti waan isin hin galin yoo jiraate imeela kanarratti qunnamuu dandeessan jechuudha. Imeela kanarratti waan takka yoo isin hin galin yoo jiraate yookaan yoo quraana kana install godhuu hin dandeenye yookaan dadhabdanii imeela kanarratti nu dubbisuu dandeessanii jechuudha. oromoqur'an@gmail.com خلاص أما في تديت جرا جزي برا ولا قرلا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.